Assalamu alaikum jarakeenya. Akkam jirtan nagaa fayyaa. Baga rabbi nagaa waliin nu deebise barmoota teknoolojii ammayyaatii fi kompiitaraa kutaa lammaffaa arra jalqabna. Torbaan dabre kutaa tokko keessatti waa hedduu kaafnee ilaalle kompiitarri maali, operating systemii maali, software maali, hardware maali, input, output, processing, storage, programming language ilaalle waa hedduu ilaalle torbaan dabre. Araga bakka torbaan dabre itti dhaabne irraa kaafneeti fullaafna jechaadha. Kanaafuu dhiyaadhaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin jaa yoo rabbi jee torbaan dabre islaayidii kudha sagalaffaa irratti dhaabne achirraa itti fufnaarrayi dhiyaadhaa baga nagaan dhuftan. Dubagaa islaayidiin kun types of operating systems jedha. Operating systems fall into 4 major categories depending on the type of device for which they are designed. Gamal jechu operating systemin gosa operating systemii bakka afuritti gurguddoo afuritti adda qoodamaa. Bakki gurguddoo afran kunis meeshaa yookiin ammoo kompiitara inni tolfameefitu murteessa jechaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Personal computers ka jennuun mobile computing devices, servers, devices other than computers. Gaa jara kan hundaa'u ni ilaalla. Personal computer warri jennu kun gaa warruma akka laptop, desktop kana fa'aadha. Mobile computing devices warri jennuun gaa telefoona harkaati. Telefoonni harkatti fayyadamtu kun hundinuu operating system dha qaba. Operate godhuudhaaf. Operating jechuun hojjechiisuu dandayu waan tokko operate godha waan hojjechiisa jecha. So systemni gaa CPU dha wajjin CPU'n maal akka ta'e irraa dubbannee ture central processing unit jenneeni sammuu kompiitaraati. Kompiitarri telefoona harkaatis haa ta'uu laptopis haa ta'uu desktopis haa ta'uu kanuma fedhe yoo ta'e serveraas haa ta'uu operating systemii fi CPU dhaan alatti hojjechuu hin dandeenye. Gaa servers jechuun serverri kuni waan akka storage bakka meeshaa gurguddaa specifically companyidhaaf clientidhaaf designed ta'ee informationa company sanii qofa hojii waa wal qabata irratti store ta'ee achirraa yeroo barbaadetti client jenni clientiin kun information sana achirraa retrieve godhu achirraa baafatu tokko isaani. Kan biraa immoo servers gujuun fakkeenyaaf amma google.com keessa seeneetiin google.com godhee google.com keessatti immoo maaliin search godha amma waan inni barbaadu search godhu fedhu warraan tana Oromiyaa jechuun Oromiyaa joo qofaan keessa katabee search jaan. Oromiyaa kana barbaadeeti google amma gadi argaa jechuun karaa serveraa. Serverri irratti Oromiyaan jechi jawsan irratti stored ta'e gadhiisaaf as jira Oromiyaa wanni jiru biyya akka kanaa East Africaatti ta'aa argamtu gaa information guutuusaa waliin achirraa gadi baasa. Dan achirraa dubbistaa jechuudha. Akkamitti immoo servera san gubbaa seeni nama tokkootiitu achirratti post godhee yookiin organizationaatiitu post godhee fakkeenyaaf amma Wikipedia yoo fudhatte Wikipedia ani seenee ati seentee Wikipedia kanarratti information
upload godhuu dandeenya barreessinee waa'ee dhimma Oromiyaatis haa ta'u waa'ee dhimma keetiitis haa ta'u waa'ee dhimma Oromootis haa ta'u wama fedheewu achirra kaa'uu dandeessa. Kaan ammoo encyclopediaan isin jira encyclopediaan gaa waa'ee kan barumsaa wajjin walitti hidhatu informationa faaktii ta'e qofaatiitu achirratti post taa'aa jechuudha. Ammoo Wikipedia irra opinion is abbaan fedhe yaada fedhe achirra kaayuu ni danda'a jechuudha. So information kun right away ugaate achi katabde serverra dhaqa serverra sanirraa then kabiraa dhufee moo retrieve godhu barbaadu bifa saniin argata jecha. Gaarigaa mee khattaanu taa dabarru. Personal computer operating systems maal jecha. Personal or desktop operating systems are installed on a single computer and are called single user operating systems because one user interacts with the operating system at a time. Wani personal computer yookiin ammoo desktop kana single user wani jaamuuniif systemni irratti operating system irratti installed ta'eeti nam tokko itti fayyadama. Nam tokko olis ammoo itti fayyadamuu danda'a. Fakkeenyaaf amma window kanarratti user hedduutu jira. Amma anis user information kiyya as gubbaan qaba. Guestiin amma yooni fi namni alarraa dhufe asirraa computer kanatti fayyadamuu barbaade osoo family tiyyaan alatti namni ta'e kan family kana ta'e osoo hin fayyadamne kan guestii saniif qophaa'etti guest user sanitti fayyadamaa jechuudha. Garasiin itti fayyadamuu danda'ama. So maal jecha kana jechaan operating system kuni users warratti fayyadamuu danda'u hedduu create godhuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ijoolleef isa create gootu user name isaanii qofa ijoolleef gooteeti waan ijoolleen qofti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf kan bakka ijoolleen gayuu hin qabne harkuu hin qabne hunda black irraa goote akkasitti kan ijoollee gadhiiftaa fi jecha. Sun sani kan they are multi-tasking operating systems, which means they let you work with more than one program at a time. Okay. Amma fakkeenyaaf laali yeroo tokkotti operating system computer kanarratti yeroo tokkotti programma tokko ol lama sadi afur adda addaa bantee computer kanarratti fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Amma nuti kan ittiin fayyadamu jiru kan isin asirratti argaa jirtan kuni PowerPoint dha. Yoo PowerPoint kan ammaan tana minimize godhee application biraa bane and then multitasking jechuun yeroo tokkotti waan takkaa ol waan lama waan sadi waan afur hojjechuu danda'u jecha. Okay? Sanuma gaa kun gabaabatti. The three most popular personal computer operating systems are Windows, Mac OS and Linux. Irra dubbadeetiin ture kana torban dabre Mac OS kan Apple jechuudha. Kan dura isa kana tolche Steve Jobs janini amma inni ni du'e kansaraatu qabee kansaraan qabamee akkasitti du'e hote inni kan Windows ammoo of course kan Windows Bill Gates kan Linux ammoo teams of engineers in open source da. Linuxin open source yeroo feetetti banattee yeroo feetetti download godhattee tola bilaashitti kan itti fayyadamuu dandeessu akka monopoliin Windows fi Mac monopoly hin qabaanneef kan tolfamee jechuudha inni sun sanii irra utaalla. Kayyitti aanugaa amma personal computer operating systems continued jaa. Windows XP sun bara 2011 ture. Windows 7 2009 dha. Windows okay gasandura mali samboda gasandura Windows 98 faada ture. XP dura Windows 98 dha fakkaata. Samboda Windows 8 dha of course 2012 filo dhufe Windows 8 ni
the most recent version of Windows jaasratti garuu Windows 8 boodaas Windows 10 tu jira amma kan dhiyeenya kanatti dhufe Windows 10 gamma ha ammayyaa ha irraa booda Windows ittiin fayyadamnu jechuudha Windows 10 Windows 7 akkuma dheengadda jee torban dabre jee retire godhee jira Tuesday maali January 14tti retire godhe kanaga kan Windows became widespread because it ran on inexpensive personal computers created by a variety of computer manufacturers. Lugara amma fakkeenyaaf hedduu dhagaa Dell furadhu HP furadhu Acer furadhu IBM furadhu hedduu warreenii fi ammaan tana computer Windows kana tolchu kanaafu maal godhee jarri gatiisa Bill Gates fan gatiisa gadi buusaniiti rakkacheessanii akkasitti gurguran jechuudha garuu Apple ifiif tolchalachuu jecha lachuu ifiif tolchaa kanaaf hedduu qaalii most of the times Apple dollar Ameerikatti 2,000 gadi hin jiru yooni fi amma Apple ka gosa hedduutu jira iMac jaaniin wanta isaa kan akka desktop jechuudha screen mo qofa inni built-in unda ifiif built-in qaba jechuudha kan ammoo MacBook Pro MacBook Air faa jira gaa duratti iPad tana gosa adda addaa ture ta amma hin jiran jarri sun bara 2010 Apple fi hojjechuu ture amata lamaa fi isaaniif dalaguu ture akka gaariitiin wanta isaanii kana keessa beeku ture so iPad Nano iPad Mini iPad intu gosa adda addaa hedduu jira ta duratti hundinuu amma gartakkatti luuceessaniiti iPad Pro gurguddaa kana jira ammallee iPad amaga iPhone kunu the latest one is iPhone 11 Pro ka camera sadi qabu kan ammayyaati jechuudha kundu baatii waati qodura qabehe ga sunsani asun information biraati ma khara bira hisan sene Windows is easy to use and to personalize and it runs more types of applications than other operating systems yela lugada kuna amma malif Windows ittifayadamu is easy da Apple tikashura na madiba yo barbaadan gohana yo tumure ka Apple le walgarsiisu ni dandeenya isaas moytanno guddon qaba sarati isin garsiisu ni dandeenya warri Apple qofatti fayyadamtaniif hin baana warra Apple qofa fayyadamtan yooni fi Apple is nu garsiis jettan isalle isin garsiisu ni dandeenya cinqin hin jiru yo rabbi biraan taate rabbiin nuuf laafise yeroo akka waliif qoodnu carraa nu kanne jechuudha ga Macin runs only on Apple Macintosh computers so no refugee in Brokudesani Mac OS X is a current version of operating system ja Mac OS set the standard for GUI operating systems and is liked by its users for being very secure, reliable and easy to maintain operating system duga amma Windows amma jalqaban male duratti Mac akka virus ni garagara virus ni gagusa hiddu jira virus no kungosa dilata ka jira khaysa ka takka maqaada udaf malware adware trojan horse spyware warra jaani khanati tijira jarri khunundinu virusota if dande khan hujja dadda godu khanen balinan la virusoni eenyu faada akkami computer seenu dandeeni shanyin isaaniyo mali eenyu tisan khana tolcha akkamitti dhufani hana tartiba la rabbi je kaytano dabarra personal computer operating systems continued
Linux is a personal computer operating system related to Unix, which is an operating system developed in the late 1960s that is frequently used by scientists and programmers. Linux is related to the public as open source software, meaning anyone can use, modify, and distribute it. Gartee waan reefu isin jira kan Linux kuni open source waan ta'eef namni dandeettii qabu itti fayyadamuu qofallee osoo hin taane jijjiiruullee ni danda'a. Distributus godhuu danda'a. Open source dha bilaash waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu Linux kun egaa monopoly san cabsa jecha san cabse nurraanni. Linux is available in versions called distributions, including commercial and non-commercial distributions. Warri commercial itti fayyadamus commercial jechuun business af itti fayyadamu jechuudha. Non-commercial jechuun warra business hin taaneef dhimma business hin ta'iniif itti fayyadamu jechuudha. Non-commercial jechaan akka non-personal use yookiin ammoo non-profit use jechuudha. Tirfii waan dhimma hin qabneef itti fayyadamu jechuudha. Mobile operating systems. Mobile operating system is designed for small handheld computing devices. Ga telefonaati amma dura sinitti beetin jira kana harkatti qabachuun dandeemu jechuudha. Amma warri Apple operating systems isaanii OS X dha telefonaafis. Lamuma inni kan Android jaaniin warri akka fakkeenyaaf Galaxy faa kuni Android itti hojjetaa jechuudha. Smartphone is a cell phone that includes many features of a computer. Amma smartphone warri jennu kun warra waan computerii qabu irra hedduu qabu jechuudha. Keessaa qaba jarre kuni waan computerii godhuu danda'u almost hedduu isaa godhuu danda'an. Telefoonaan godhuu dandeessa. Waan tokko fakkeenyaaf amma yoon fi dokumentii gurguddoo barreessitu ta'e barreessitee dokumentii telefoonatti input gootee input dokumentii sana immoo stored ta'e stored sana immoo output yookiin ammoo print godhattee publish godhuufaan ni ulfaatti sun telefoonaan godhuu hin danda'u. Saniif desktop yookiin immoo laptop si feesisaa jechuudha. Kattaan maali? Tablets. Tablets are one piece mobile computer that usually includes touch screen, which is a screen you touch to interact with the GUI. So iPad ifa fakkeenyaaf iPadin touch screen dha qaba. Tablet jaanii sana amma iPad Apple's gosa hedduu jira. IPadleen garagara amma warri even Googleleen ni qabu. Googleleen iPad mataa isaanii qabani. Kunis warra Galaxynis akkasumatti hedduuga warri duratti popular ture akka maal jaaniin Allahumma salli ala Muhammad Obama duratti Blackberry fan warra akka Blackberry fan slowly daddafeeti inuma fade away godhe maaliif akkasitti daddafanii akka fade godhan ammoo isaan technology ammayyaati wajjin touch screen kana wajjin walin simne walin getine ka gaariti jechuudha. Sun sanuma khaytaanu mobile operating systems continued iOS is a version of Mac OS X written for Apple's mobile devices including iPhones and iPads. Durun JSani Google Android generator Windows Phone and Windows RT are similar to Windows 8. Mobile operating systems primarily work as single user single tasking operating systems embedded operating systems. Warri kun ammoo embedded operating systems run devices such as ATMs, navigation systems, portable media players, and digital recorders. So, amaga embedded operating system kun specifically wamata ka qofa ka hojjetu fi tolfama. Navigation system kun amma GPS itti ku setup godhanis kanuma qofa nu godhi karaa qofa nu barsiisi. Okay? Mirgaa fi bitaa
eessattiin goruu qabaa qofanatti himi. Kanuma qofatti specific itti himaniti akka proogiraama kana godhu kanuma hojjetu qofa godhanii jechuudha. Kan ammoo portable media playering kun egaa amma warra dhabamaa jiru kunis warra akka amma keenyaaf digital recorderii fi media players amma DVD fi CD mara kana warra taphatu jechuudha warra taphachiisu duratti. So wama takka qofa godhuudhaaf program ta'ee takkituma san godhaa jecha kanaga. Kaitaanu server operating systems reefu dura jalqabnutti qashoo kaaseen ture waa'ee servera. Serverii hojiinsaa mostly warra amma dhiyoo isiniif himeetiin ture Hillary Clinton servera mataa isii qabaachii turte. Servera mataa isii kanarratti email mataa isii qabdi. Is private Google irraa yookiin Yahoo irraa yookiin Hotmail irraa yookiin kabraa irraa miti kan mataa isii create godhatte information isin asirratti receive gootu isii qofa torkuu danda'a. Isii qofa. Waan asirratti data isin store gootu hundaa'u dataalee garaagaraa gaa dataan kun hedduu amma jara keenya bara wanni important in dataadha. Information jechuudha. Information kun waan important ta'eef servera mataa keetii ka kophaa keetii mana kee keessa yoo qabaatte achirratti waa hundarraan godhuu dandeessa jechuudha. So networkii mataa keetiiti qabaachuu dandeessa gosa ammaas. So server operating system resides on a server and is used to manage a network, a group of 2 or more computers linked together. So network jechuun maal jecha boodatti dhufna gaa kanaas network jechaan gabaabdumatti kompiitaroota dila addunyaarra jiru kana hawal wal qunnamu jiru kana wal qunnamsiisuu jechuudha. Networking fakkeenyaaf amma bakka hojii fi kana keessatti yookiin ammoo akkumatu simply networking godhuu jettu nama wajjin nama haaraa wajjin wal baruu nama haaraa wajjin wal qunnamuu waan haaraa wajjin connect godhuu jechuun is a networking jechuudha. Kan so networking kun egaa kompiitaroollee dila kana wal qunnamsiisanii akka walii wajjin haasa'uu danda'an akka informationa walirraa share godhuu danda'an kan input godha informationi serverarra seena server immoo informationa kanarraa process godha and then output kan argachuu danda'a jechuudha bilaashitti tola wanni kun hundinuu which is good. A server is a computer that provides network services such as email to other computers or clients jechaadha gabaabatti gaa information akka emailaatii fi serviceelee garaagaraa dira namarraa haasa'u kana client isaatiif abbicha servera kana qabu saniif kennu jechuudha kanuma hojiin servera kanaas continued godhee jira. Server operating system continued. Server operating systems are sometimes called network operating systems. Network operating systems wani jaamuuf maaliif information as kubbarratti fakkeenyaaf amma kaampaaniin tokko asitti servera tokko qaba. Servera isaa kana ammoo employee isaa kun hundinuu information akka achirraa argatuuf information san hunda data servera kanarratti save godhaaf. Employee tun hundinuu username fi password mataa isaaniitti assigned godhaman jechuudha. Username fi password assigned godhaman kanatti fayyadamaniti servera kana access godhanii jecha. That's why it's called a network. Amma each client on a network has its own personal operating systems. Okay, amma serverri kun hundinuu operating systemii client jechuun warra amma fakkeenyaaf customera haa jennuuni. Okay, hunda matamatatti kennaaf hamataa isaanii akka kaan wal keessa hin laaqamne hin bocolamne jechuudha. Waan qulqulluu tartiiba qabaata akka dalage jechaadha. Kana the server operating system manages the requests for services from the client computers. Yeah, one ati gaafatti, one
itti haajamte waan achirraa barbaaddu kana siif kenna operating system jechuudha. Kanaan barbaadda boom keessa ni argita achirraa siif as deebisa. Yoo keessa jiraate servera san keessa information yoo hin jiraanne immoo bakka biraarraa barbaadee si fiduudhaaf yaala. Yeroo gargar immoo servera kana specifically akka bakka biraa search hin goone. Amma fakkeenyaaf amma warri akka mootummaaf dalagu warri akka CIA fi FBI fi maara kuni maal godhan servera mataa isaanii qaban jarri kunis. Research fi searchin isaan godhu barbaadan data takka godhan harma isaanii san qofa fayyadaman. Dabree Google dhufan. Ammoo Google namni dhufne jiru. Google namni dhufne chirampilee numa dhufu Google khabraa dhiise. Akasi. An expert called the network administrators uses the server operating system to manage the network and it is uses. So warra network administrator jaanin kan yookiin immoo network engineers tiima jaanin kanaatu servera kana manage godhaa jechuudha. Manage godhaa akka alarraa attack hin godhamne keessa immoo internal and external attacks ogguu ni jira. Kanarraa tiisa and then namni hayyamni hin kennaminiif an unauthorized personnel akka deny ta'u kan hunda warri tiisu kanaa jechuudha. Fi maintenance isaa, management isaa, update isaa kan hunda gaa waliin tiisa. Server operating systems continued amma server operating systems multi-user operating systems kajani because they allow many users to run programs and use the server's resources at the same time. When refugee con employee do assign gote yero takatti information jarre khunundinu bakka takatti use godu waan dandanif maal jamare multi-user operating systems yani multi jechun tokko ol jechuudha. Lama sadii afur shan hedduu jecha. Windows, Mac, Linux and Unix all have server version of their operating system. Jarre kun hundinuu warra servera operating system kan versionii mataa isaanii kaif danda'e qaba jarre kun hundinuu qabu jecha. Unix is used for many servers that handle email and internet access. By the way, Frida Unixin fritti servera mataa keetii qopheeffattee create godhattee tolfattee run godhuu dandeessa. Dandeettii sanii ati godhuu qabaannaan tola godhachuu dandeessa. Hedduu qaalii servera run godhuudhaaf hedduu qaalii warra servera godhuurraa kireeffachuu qabdaa yookiin immoo bituu qabdaa. Eega bitteen boodan ammaas run godhuu beekuudha qabdaa. Waa hedduu walitti hidha. Kanaafuu yoo akka itti fi run godhan beektee oofachuu dandeesse biizinasa mataa keetii ifiif run godhuu dandeesse jechuudha. Kan servera mataa keetii ifiif uummattee ifiif tolfattee email mataa keetii ijaarrattee tolfattee kaampaanii mataa keetii qabaattaa jecha. Gaa sunsadii gabaabatti. Itti aanu akkami hagam takkaaf oofne slaayidii kana ilaallee haa dhaabnumi 30 jirra 19 irraa eegallee asirratti yoo dhaabne hin hammaattu akka nu duraa hin heddummaanneef jechuuf hin jedhe. The operating system control your computer from the time you turn the power on to the time you turn it off. Yeroo ati computer power on gooterraa jalqabee haga ati dhaamsitutti operating systemin computer kana control godha. Akkaataa inni itti control godhu keessa laaluuf jiraanna booda. It takes care of technical tasks such as startup steps, technical tasks ogguu computer kana haasuu isaatiif maal akka isa barbaachisu kana hundatti dura fayyadameeti memory manage godhu, processor isaa input output, controlling hardware ammallee in the computer session. So waan dile takkaatu as keessatti dalagama. Waan dile dalagamtu san hundinuu jara dalagu jira tokko tokkotti taaka lama sadii afur jee warra dalaguutu jira jecha. Gaa kana hundaa'u warri kun eenyufaadha maal hojjeta jarri kuni takka takkatti adda laalla. Arraafni gaanatti fakkaata walitti heddummeessuurra hammanumatti haa dhaabnu yoo rabbi biraan taate warri feedbackin af kennitan feedbackin keessana hedduu bareedaadha fayyaadaa galatoomaan jaa gaafis warri qabdan gara emailiidha akka
dabarfattan isinitti dhaameetiin ture warri torbaanitti guyyaa tokko miti lama nu godhii jettanii iimeelii naaf gootanis sanis irratti hojjenna torbaani guyyaa lamaatis irratti hojjenna eegale fuuldura torbaanitti guyyaa lama godhuudhaaf ni tattaafannaa yoo rabbi biraan taate arraaf gaa kanumaan goolamna hundi keessanuu fayyaadaa horaa bulaa dhuftanii informationa kana irraa qoddachuu keessaniif irraa waa hubachuu irraa barachuu keessaniif galata qabdan waliif share godhaa walii dhaama namu tola informationa kanarraa haa fayyadamuun jaa fayyaadaa horaa bulaa nagaa naa turaagaa nagaatti